Ameen. Ameen. Hallelujah. Ati gaariidha akkaan argeetti fayyaa ta'uun koo jalaala keeti. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuusi ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa keeti. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuusi fayyaa ta'uun koo jalaala keeti. Ati gaariidha mee? Ati gaariidha akkaan argeetti ameeni. Ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa keeti. Ati gaariidha dhaame hundi keessan iyyuu. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuuse ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa keeti. Inni gaariidha. Inni gaariidha akkaan argeetti. Olee buluun koo gargaarsa isaati. Ati gaariidha. Inni gaariidha akkaan argeetti. Ameen ameeni. Ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa isaani. Rola bara labadiyaa. Inni gaariidha akkaan argeetti. Ba'ee galuun koo si gargaarsa keeti. Ati gaariidha name. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuuse fayyaa ta'uun koo jalaala keeti. Ati gaariidha mee? Ati gaariidha akkaan argeetti abbaa koo fayyaa ta'uun kooyyuu gargaarsa keeti. Ila bara labada laburra labada labadiyaa nan beekamu gooftaa koo. Ati sana jaallatedha yeroo obsa fixee isaa naaf laatedha gaarummaa keetiini ammiina koo sana dhoksite ana abdii dhabnaani jireenya koof daandii tolchite gaarummaa keetiini ammiina koo sana dhoksite ana abdii dhabnaani jireenya koof daandii tolchite. Kanaaf iyyuu ati gaariidha name. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuuse fayyaa ta'uun koo jalaala keeti. Rila borra labada labada labasina mandara laborra labada labada labadora bara labada labadia. Ati gaariidha akkaan argeetti Yesuus koo ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa keeti. Inni gaariidha mee? Inni gaariidha akkaan argeetti. Olee buluun kooyyuu gargaarsa isaati. Inni gaariidha boko. Inni gaariidha akkaan argeetti. Ameen ameeni. Ba'ee galuun kooyyuu gargaarsa isaati. Inni gaariidha bo. Inni gaariidha akkaan argeetti. Fayyaa ka'uun kooyyuu jalaala keeti. Mana hiyyeessaa seentee mana koo harka keen guuttee gola mana koo. Mana hiyyeessaa seentee gola koo harka keen guuttee iddoo mudaa koo. Mana hiyyeessaa seentee mana
manako harka kengute domudako ola badala badala borala badana mara badala badia kanafu hati garida akati Wayataum ko gargar sageti ati gari dan mel tokko ati gari da akkan argeti amen ameni ole bulum ko yu gargar sageni ati gari da boko ati gari da mi akkan argeti ameni bae galum ko yu gargar sageni Ralabora da bada da badia, Anna dema fakarakoti, Jesus adimo anavgalakoti, Anna dema fakarakoti, Jesus adimo anavgalakoti, inni namni sodate navrafamu, akka sodata mitani nyatamu, inni firri sodate navrafamu, akka sodata mitani nyaatamu inni namni sodaate naaf immoo simmoo amaagaarri rakkoo seechi sormaaf nallattu aduunis naan argatum gaaddisa koo inni namni sodaate naaf immoo simmoo amaagaarri rakkoo seechi ormaaf nallattu aduunis naan argatum gaaddisa koo Yesuuse gaaddisa koo tabbaa koo gaaddisa koo Rida da bada da borra da bada da basana maya kurra da badorra da bada na maria Gadisa ko Jesus ko gadisa ko tabako gadisa ko nina mana 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 bada bada borra da badia gadisa ko Jesus gadisa ko tabako gadisa ko kana fiyo me akkamne amala me gazitobe ka kyati bishandari tau amala mega zitobeka akati duan fayatao amala mega zitobeka akati duan fayatao amala mega zitobeka akati bishandari tao amala mega zikobeka akati vagoni otao amala mega zitobeka akati duan fayatao amala mega zitobeka Amala mega zitobeka adado kabarata na masura varadi kataradia Amala mega zitobeka 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 Shalom ebifama Wow, Waaqayyo guddaa daddabalee guyyaa eebbifamaa kana keessa yeroo eebbifamanuu kenne ulfaatu mee warri na dhaggeeffachaa jirtanii ajandaa keessan macaafa keessan natti agarsiisaa. Amalli keenya akkasii waldaan kun ajandaa macaafa qabannee teenye barnaa. Bravo, Waaqayyo isin eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu. Namoota Waaqayyo nuuf kennee karaa isaaniitiin nu eebbisaa jiru. Ammallee kan gadi baariin dubbanne immoo keessa namoota jajjabootu jira. Kanaaf waa'ee isaaniitii fi Waaqayyoon baay'ee gastiirraas warra jala jirtanis Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Kallattiidhumaan yeroo koo eeggachuudhaaf gara sagalee Waaqayyoo barachuutti darbinaa garuu taaptaabii keessan irraa kaasina daraa keessanii giiftii namaan laaftu miti. Taaptaaf gootuu akka neetwoorkiin hin qabnee fi dabalataan koppiliinkillee godhaa afeeffii kennuu danda'a waan ta'eef koppiliinkii godhaa. Waaqeffannaan keenya guyyaa kamisaa jalqabee jira. Obboleessa keenya lammiin nu fudhatee guutuun nu faarfate zaloon mana nu banee sagantaa ajaa'ibaa Waaqayyoo nuu kennee ulfinni isaa Waaqayyoo bara baraan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo erga barannee booddee immoo yeroo kadhataallee qabnaa. Kanaaf namoonni sagalee Waaqayyoo teenyee haa barannu. Daraa keessan
asumaan akka miseensa sagantaa kanaatti kan dubbadhu sagantaa karaa pilaatfoormii waaqayyoo kanaanii dubbii waaqayyoo fudhannee wal qaruutu nurra jiraata, wal qajeelchuun nurra jiraata. Ajandaa biraa oofuu dhiifnee dhugaa dubbii waaqayyoo isattiin mootummaa waaqayyoo jallu isattiin jireenyi bara baraa dhaallu walirraa barachuu dhaggeeffachuun nurra jiraata waan ta'eef gurra keessan attentionii keessan as qabaa. Sagalee waaqayyoo keessaa iddoo nuyi ka'umsa fudhannee irraa barannu guyyaa har'aa kana amma danda'ametti fixuu yaala barumsichi dheeraa waan ta'eef yeroo dheeraa hin fudhatu. Taayimiin keenya limitidha waan ta'eef iddoo limata qabna waan ta'eef horii sagantaa kanaa beeku. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 13 Luqaas tokko 13 irra isa jiru dubbifannaa komentii irratti zaloon barreessuu dandeessa jechaadha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 13 ergamichi immoo itti dubbate yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eeroo Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi maqaa isaas Yohaannis jette hin moggaaftu. Ameen. Hin sodaatin Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eeraa kan jedhu argina as keessaa. Kadhannaa isa waaqayyo dhaga'u irratti wajjin baranna. Kadhannaa isa waaqayyo dhaga'u. Waa'ee kutaa kanaa booddeedhuma irratti deebinee ilaallaa. Gaaffii namoota baay'eetu jira amma waa'ee kadhannaa wal qabsiifne. Kanaafidha waa'ee kanaa dubbachuu irra kan hin barbaade. Zakkaariyaas Elsaabeet haati manaa isaa wajjiniin sanyii maalii akka isaan ta'anii beekamaadha. Waa'ee isaanii ajandaa isaanii gaaffii isaanii akkaataa itti waaqayyo mana isaanii tollite ulfina guddaa isaanii kenne akka itti waaqayyo isaan gammachiise sana gara dhumaatti yoo kaafne gaadha. Wangeela Luqaas kana kan barreesse Luqaasumadha ogeessa qorichaatii waa'ee sanarraa baay'ee dubbachuun barbaadu warri hin beekneef jedheetanii kadhannaa isa waaqayyo dhaga'u kana jalatti sagalee waaqayyoo keessaa waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera kan jedhu iddoo baay'eetti kan nuyi arginu. Wangeela Luqaas kana keessatti utuu Zakkaariyaas iddoo aarsaa dhaabatee aarsaa dhiyeessuu ergamaan waaqayyoodha iddoo inni jirutti dhaqee karaa harka isaa mirgaatiin dhaabatee gaaffii isaa yeroo dheeraa kan turee fi isanni waaqayyoon gaafachuudhaaf haadha manaa wajjiniin yeroo dheeraa kadhatanii gaaffii isaanii kun deebii dhabeennaan dhiisanii ajandaa kan baraa kan jalqabanii ergamaan waaqayyoodha ammoo karaa harka mirgaa dhufee dhaabatee kadhannaan isaanii akka dhaga'amee fi deebiin kadhannaa isaanii baruma sana keessaa akka mana isaanii keessatti argamu itti dubbata. Baay'ee waa'ee kadhannaanii karaadha. Karaa isa nuyi ittiin waaqayyo wajjin walitti dubbannu. Namni gaafa kadhatu uffatee ta'uu ciisee ta'uu dhimmi guddaan dhimma akkaataa kadhannaa keenyaa miti. Dhimma akka nuyi itti kadhannu fiizikaali nurraa mul'atu hin taane fuula waaqayyootti hafuurri keenyaa fi hafuurri waaqayyoo wajjin konneektii gochuusa. Gaafa jennu Daawit akka jedha lubbuun koo waaqayyoon arguudhaaf hin gaggabdi dheebotti fuula waaqayyoo dheebotti jedha. Akka boromni burqaa bishaanii arguuf dheebotu akkuma kana lubbuun koo isa dheebotti jedha. Gaaffii lubbuu keenyaa deebisuudhaaf kadhanna nuyi. Ajandaan kadhataa keenyaa yeroo baay'ee waan biraa ta'a maleessa gaafa nuyi kadhannu isa jalqabaa kan gammadu lubbuu keenyadha. Hafuurri keenya naareffama. Jireenyi keenya jireenya isa waaqayyo barbaadu wajjiniin tokko ta'a jechaadha. Namoonni baay'een hin kadhatama jechuudha maleessa toora kadhannaa keenyaan beenu. Amma waaqayyoon inni kaan soomee kadhataa, inni kaan mishigiidhaan kadhataa, inni kaan galgala kadhatee rafaa, inni kaan adaadhiidhaan kadhataa. Namoota baay'ee garuu gaafa gaafattanii kadhateera garuu kadhannaa isaatiif deebiin arganne. Waa'een ijoo kana hawaasinii kaasuu barbaadan galgala kana jechaadha. Isa jalqabaa wanti isin beekuu qabdanii waaqayyoon kadhachuudhaaf gara iddoo aarsaa keenyaatti gaafa dhiyaannu gammachuu lubbuu keenyaatu guddaadha waan ta'eef lubbuu keenya gammachiisuudhaaf kadhanna. Lubbuu keenya gammachiisuudhaaf kadhanna. Faarfataa Phaawulos Tagaanyii gaaf tokko akka jedhe waggaa 15 duran dhagee kana waltajjii isaarratti jechisuun garuu nakii hatta fenaan. Waaqayyoon gaafa kadhannu kiristaanonni jira. Iddoo aarsaa keenyatti gaafa dhiyaannu
akkatti siisaati jedhe garuu kadhannee ergaa kaane booddee akka leencaa taana jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon kadhachuu keessatti fuula Waaqayyootti argamuu keessatti jireenyi namaa isa tokkoffaa hin aareffama, hin qullaa'a, hin fayyaa, jagna ta'a, hin jabaata jecha. Jireenya keenya keessatti kadhannaan keenya fuula keenya gidduu baannaan yeroo keenya gubnu ofuma. Namni baay'een guyyaa sadiin kadhadhee jedhe, torban sadiin kadhadhee jedhe, guyyaa 30 kadhadhee jedhe. Jireenyi isaa garuu akkuma jalqabaati. Gaaffii gaafateef amma gaafata. Yeroo baay'ee gaaffii gaafannee mishiggi gallee amma deebinee gaaffittatu deebin argatin deebinee ammas mishiggi kan biraa galla. Bara baraan numa gaafanna yeroo tokko tokko. Wanta Waaqayyo gaaffii keenyaaf kennuu dadhabe kan nutti fakkaata jira. Garuu kallattiif laaliinu irra Waaqayyo kan inni sun baay'ee isaa rakkina qaba. Namoonni baay'een akkatan kadhannaa isaanii dhuunfaa qofa miti. Waldaa kiristaanaa keessaa illee wanta kadhatamutu dogoggora qaba baay'een isaa amma yeroo kana. Kanaaf gaafa Waaqayyoon kadhannu gaaffii lubbuu keessaniif kadhadhaa. Ajandaa waan lafarraa fudhattanii fuula Waaqootti dhiyaatanii jennaanii sammuun keessan nagaan ta'u waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo maayidha? Maatewos boqonnaa 33 irratti jalqaba mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isa barbaadutti qalbii keessa jira jedhe. Qalbiin keenya waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadee jilbeenfate, qalbiin keenya waa'ee qajeelummaa isa dhugaa yaadee gaafa jilbeenfatu wanti isaa as jiru garuu nu dabalama. Gaaffiin keenya inni kan foonii isaa as jira waan ta'eef, qalbiin keenya waan lafaa yaadaa kadhanna waan ta'eef gaaffiin keenya yeroo baay'ee deebiin argatu. Gaaffiin keenya yeroo baay'ee deebiin argatu. Kanaaf nama baay'ee gaafattanii Waaqayyoon guyyaa 3 booddee mindaanaa kennee kadhate waggaa 3 guutuu hojii barbaada. Bara kana keessa kadhate waggaa 30 guutuu haadha manaa barbaada. Waaqayyo gaaffii namaa dhaga'uudha waan dadhabeef miti. Akkaataan nu itti fuula Waaqootti dhiyaannu garuu rakkoo qaba. Rakkoo sana akka sirreeffatu barbaada. Namoonni kadhannaa kadhattanii kadhannaa keessaniif amma ammaatti deebiin dhabe jettan. Amma ammaatti deebiin dhabe kan jettan. Qabxii tokkoffaan isinii kennu warri viidiyoo hin baane viidiyoo baa imitikkuun viidiyoo baa isin jedhamaa jira waan ta'eef dhiifama. Qabxii tokkoffaa wanta gochuu dandeenyuttis waan gochuu hin dandeenyettis Waaqayyo kadhatan. Irranis ni deebi'a. Waan gochuudhaaf humna isaa qabu qaba. Waan humna isaa olii immoo wanta Waaqayyo isaa gochuu barbaadu qaba. Kan keenya garuu waan hunduma isaatiif Waaqayyoon eeggan. Waan hunduma isaatiif Waaqayyoon eeggan. Uumamumaanii Waaqayyo jalqaba gaafa nama uume sammuu namaa kenne, mul'ata namaa kenne, beekumsa namaa kenne, hubannaa namaa kenne, isa caalu immoo hafuura jireenya kennu nuu kenne Waaqayyo. Hafuurichi immoo hafuura hubannaati, hafuura ogummaati, hafuura beekumsaati. Beekumsi Waaqayyo sammuu namaatti kenne beekumsa hammamii akka ta'e waan tokko isinii kaasuu barbaada. Akkana jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 gaafa ilaaltanii Waaqayyo Addaamii fi Hewwaanin uume jannata keessa gaafa kaa'e. Gaafa jalqaba Addaam uumame iddoo jannata keessaa iddoo Addaam jiru sanatti bineensota gosa garaa garaa uumaman hunduma isaanii biyyoorraa moodela isaanii hojjechuudhaan akka Addaam maqaa jara kanaatti moggaasuu fi moodela isaanii qabee fidee Addaamitti agarsiisaa ture jedha. Baay'ee dhaggeeffadhaas beekumsa Waaqoo jalqaba namaa keessa gaafa jannata keessa jiru namni sammuu isaa maal akka ta'e dhaggeeffadha. Simbirroota gosa isaaniitiin, warra caakkaatti galan gosa isaaniitiin, warra manatti galan gosa isaaniitiin, warra galaana keessaa gosa isaaniitiin moodelii isaanii qopheessee Waaqayyo fidee tokko tokkoon maqaatti moggaasee Addaamitti kenne. Addaam qofaataa jara kana hundumaatiif gaafa maqaatti moggaasu maqaa tokko lammaffaa deebi'ee moggaafne. Jaldeessaan jaldeessadhe deebi'ee jaldeessadhee moggaafne. Qamaleen qalameedha deebi'ee qamaleedhee moggaafne. Kanachuu maal jechuudha? Waaqayyo beekumsa guddaa sammuu namaa keessa kaa'eera. Albuuda himaa sammuu namaa keessadha kan irratti hin hojjetamne ammayyuu jechaadha. Otoon hunduma keessumaa bineensa biyya lafaa kanarra jiru maqaasaa bineensa 1000 torbanarraatti barreessaa midhaatti googilii irra qootanii maqaa bineensa 1000 naaf fidan isin. You can't. Addaam garuu maqaa bineensota kan hamma kanaa guutummaa isaanii hin moggaase jedhe.
Waaqayyo uumamaan sammuu nuu kenneera. Waan itti waan hojjennu qabna. Waan hojjennu qabna humna ta'e Waaqayyoon nuu kenneera. Dhaloonni keenya garuu Waaqayyoon gaafa kadhatu wanta hundumaa isaa isa of jaaji gochuu danda'u hundumaatti Waaqayyoon waama. Kutaa waxabaa keessaa kaafnee ilaalla. Kutaa tokko duwwaa ilaalla iddoo baay'ee nan waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irra kan jiru gabaabsee isinitti taasana. Maariyaamiif Maartaan obboleessa isaanii awwaalanii reeffa guyyaa 4 kan bulee isaanitti biddeen gaddaa nyaachaa utuu isaan jiranii Gooftaan Yesuus gara mana Maariyaamiif Maartaa gaafa dhaqu eessatti awwaaltan? Eessa reeffa obboleessa keessanii yoona awwaala isaa eessaa deeggaafata? Innoo yoona foolii godhateera. Erga awwaalamtu guyyaa 4 ta'eera. Akka jedhe Gooftaan Yesuus yoo amante ulfina Waaqayyoo argitaa jedhe Maartaadhaan. Gaafa iddoo awwaalaa ga'anii reeffi obboleessa isaanii Alaazaariif dhagaadhaan cufamee jira jedhe. Dhagaadhaan cufamee jira jedhe. Dhagaa sana keessatti immoo Alaazaari kafanamee jira jedhe. Kafanamee jira uffanni sammuu isaatti hidhamee miillatti hidhamee jira jedhe. Gooftaan Yesuus iddoo awwaalaa akka ga'een namoota achi dhaabataa jiran sanaan maal jedhe? Dhagaa kanarraa kaasaa jedhe. Dandeettii humni dhagaa irraa kaasu kan Maariyaamiif kan Maartaaf kan namoota achi jiranii kan warra Iddiriiti jechaadha. Humniif dandeettiin Gooftaan Yesuus qabu dhagicha yoo dubbate irraa kaasuu danda'a. Garuu waan isaan gochuu danda'a waan ta'eef dhagaa irraa kaasaa. Gaafa isaan dhagaa irraa kaasanii isa kafanamee hidhamee boolla keessa jiru isa guyyaa 4 bule sana. Sagalee tokko duwwaa dubbatee waame Gooftaan. Alaazaar as ba'i jedhe. As ba'i jedhe Alaazaariin waame. Dhagaa irraa kaasaa jedhee Alaazaariin waamaan jenne. Inni immoo dandeettii isaanii miti. Humna isaanii miti. Isa isaan caalu ofii isaatii godhe. Erga Alaazaariin waame Alaazaar awwaala keessa gabachi abba'u harki isaa hidhamaadha, miilli isaa hidhamaadha, mataan isaa hidhamaadha. Ammas utuu dubbate waan dhagna Alaazaariin hidhee jiru sana akka fo'aa ibidditti qabateetti irraa harcaasuu danda'a. Garuu maal godhe? Irraa hin kaa'e. Hin danda'u jarri waan ta'eef. Kadhannaa keenya sirreeffannu. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa maal jedhe? Kadhadhaa isinii kennama. Barbaadan argattu. Balbala rukutaa isinii banamaa jedhe. Argaa. In kadhattaa waan kadhattu Waaqayyo akkasii kennuuf maal gootu? Hin barbaadda. Warri gaa'ela qabne haadha manaa barbaadda yoo ta'e haadha manaa gochuu barbaadda yoo ta'e waa'ee haadha manaa koo fuulduraa maal jettaatti Waaqayyoon kadhatta. Gadi baatee immoo haadha manaa barbaadda. Haadha manaa barbaadde immoo maal gootu? Hin gaafattu. Inni immoo balbala rukutuutu. Namni baay'een amma taa'ee mana taa'ee waa'ee haadha manaa kadhata, waa'ee abbaa manaa kadhata. Hin dhufti maa dhufti jedha. Maaluma dhufti jedha. Maaluma dhufa jedhamee baay'een. Adeemsa adeemuu dandeenyu deemuu qabna nuyi. Waaqayyo gaafa xinnummaa amma ijoollee baay'een barumsatti tanaaf maal beektu? Namoota isin iddoo guddaa ga'u jettan, namoota isin jaboodha jettan naannoo keessanii sammuu isaanii biriiliyaantii kan ta'e kan isaanii iddoo yaadaman hin geenyee fi Waaqayyo xinnummaa isaanitti maal jedhaan? Ati dokteera taata, ati piroofeesera taata, saayintistii taata, Kanaadaa deemta, Awurooppaa deemta jedhamee gaafa itti raajamu anaanoo Waaqayyo naan jedheeraa jedhanii taa'u. Dabtara isaa hin dubbisan. Hin qayyabatan. Waan isaan barbaadaman hojjetan. Barataan Waaqayyo sammuu isaa banuudhaan barataan immoo ofii isaatii dubbisu. Waaqayyo qonnaa akka nuyi qonnuu fi bokkaa yeroo isaatti nuu roobsaa, aduu yeroo isaatti nuu kennaa, arfaasaa yeroo isaa eegee nuu roobsaa, gadi ba'ee maasii keenyatti garuu kan qotanuun camadu Waaqayyo. Tiraaktera fideen qotu Waaqayyo. Waan nuyi gochuu dandeenyu waan ta'eef. Tajaajiltoonni warri tajaajilu rakkina ta'uu qabna. Waaqayyo si duukaan jira, si wajjin hojjedhaa, karaa kee dhaanii karaa kee duwwaan kasanuu jedha Waaqayyo. Nuyi garuu mana keenya iddoo harkaan qabnu kadhannee Waaqayyo irraa mul'atan fudhannu. Waaqayyo natti dubbateera waan ta'eef jennee jechuma raajii gaaf tokkootiin mandararra magaalaarra jooraa oola namooti baay'een akkas. Kanaaf tajaajilli keenya sabarree hin gaddaadha. Luqqisiin lallabnu sabarree hin gaddaadha. Barumsi keenya sabarree hin gaddaadha. Raajiin keenya sabarree hin gaddaadha. Waan ofii keenya gochuu dandeenyu goonee waan humna keenya olii gaafa Waaqayyoon kadhannu
inni kan keenyaatiif inni kan waaqayyoo walitti dabalame successii nuu ta'a milkaa'ina nuu ta'a haleluuyaa namichatu ganama ta'ee utuu karaa deemuu akkam bulte namicho naani nagaatti bulte naani ye nagaatti bulee anis waaqayyoos wal gargaarree nagaamatti bulleedhe maala fakkeettennaan ani galgala balbala koon cufadhe waaqayyo immoo nagaatti na bushee nagaasee jedhe waaqayyo na eegeette balbala walaa rafteennaan hattuun nuftee morma kee murtii jechaadha waan sirraa eegamu goota inni immoo waan sirraa eegamu godha dadhabinni keenya rakkinni keenya baay'ee kanadha taati yaada kanarratti siireessi dubbachuun barbaada ajandaa qabattanii barreeffattanii warri kadhachaa jirtanii ani iddoo kanaa kee maal gochuu qaba jedha dorgomuu barbaaddu yoo ta'e hojii galuu barbaaddu yoo ta'e dookumentii keessan gadi baatii dhaqaatii waajjira garaagaraa gashaa lafatti galan hin beekan jedheetu namichi tolachuu buusee rammitiire dhaqaatii amma ijoolleen tokko tokko kan nuun jedhu gaafa nu kadhachiifatanii akka wanta manaasi waamu jedhama yeroo tokko tokko beektusin ati dookumentii kadhattee waajjira gashin manaasi waamu sii dawwalu maaliin dawwalu bilbilichi waajjira galuu baannaan bilbilichi waajjira hin galle taana maaliin dawwalama balbala rukutuu hin dandeenyu nuyi barbaaduu hin dandeenyu nuyi kadhachuu dandeenya isuma iyyuu immoo kan hin dandeenye jira waan ta'eef rakkoon keenya guddaan waaqayyoon kadhachuu irratti isa kana kanarratti kanumaan hin bukkee darba isa lammaffaa akkaataa itti nuyi fuula waaqayyootti dhiyaannu rakkina qaba gaaffii keenyaa fi akka deebiin gaaffii keenyaa mana keenya nuyi kan godhu akkaataa nuyi itti fuula waaqayyootti dhiyaannu wangeela Luqaas boqonnaa 18 irraa gaafa laallu Luqaas 18:9 kaasanii gaafa laaltanii waa'ee namoota lamaan isinitti maddootana namichi inni tokko warra fariisotaa keessaati jedha inni tokko immoo warra kadhadhuu keessaati jarri kun lamaan isaanii waaqayyoon kadhachuudhaaf gara eessaa deemu gara iddoo aarsaa deemu gara mana qulqullummaa deemu gaafa mana waldaa ga'anii inni fariisichaa iddoo aarsaatti siqeetu kadhannaa akka jedhee kadhata yaa waaqayyo sin galateeffadhu ani hattuu miti ani ejjituu miti ani akka kadhadhuu kanaa miti argitanii ani akka kadhadhuu kanaa miti yaalame kadhannaa akkasii ani nama cubbamaa miti dayyuu waa'ee sanni jedhee sana caalaa kana dhibu akka jedha waaqayyoon ani torban keessaa guyyaa lamaan soomaa ani 10 keessaa tokko nan baasa warra horii isaaniitiin birrii isaaniitiin waaqayyoon goyomsa warra akkasii kurnoo guuree waldaatti fidaa kennaa guuree waldaatti fidaa gola mana isaatii garuu jibba qaba garaa isaa keessaa billaa obboleessa jedhu qaba kadhannaan namoota baay'ee maaf hin dhaqamu beektus namooti baay'ee mishigii galanii soqaan kadhatanii maaliif akkuma gaafa galanii muka boqqollootaa miti deemu beektus obboleessa jibbu obboleessa homaa yaadan baay'een keenya ko mishigii gallee walamanna biyya kana keessaa beektus mishigii jirra yeroo shaayii bunaa immoo teenyee bassoo keenya dhugaa walamanna